السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء هركفونه أبوليوان كي جاب برنوتا عرفة شيء لما ولد فني برنوتا هرناك ستيتوك وان سوشيال ميديا رت أمني كي جتين برجاج أجرو وانكم ميت هيدو أكانك أكبسيس أجرو نمني بيه كله هنجرو وانكم مالف أكوجتا من نمني بيه كله هنجرو wanna kana aappi kana maaliif dalaganii namni beekullee hin jiru miidhaa hagam jawaala keenya ranga anis aappi kana buufadhee miidhaa inni ranga bilbila irratti argeen jira inni lammaffaa wanti kun gara rabbiitiin illee waan nama kafarsiisudha nama hedduu itti amanee nama hedduutu illee gaddaa jira aappiin har'aan fidee dhufee waan sooshaal miidiyaatti deemaa jiru umrii kee guyyaa ati duutu si hima kan jedhu aappi ajaa'ibaa sooshaal miidiyaa irratti deemuu irratti viidiyoo wayii kan yuutuubarrii beekamaa wayii hojjetanidha miidiyaa leelatti fakkaata viidiyoo wayii siisni qabadhee dhufeen jira aappiin kun aappii umrii kee kan himu umrii guyyaa ati duutu waggaa hammanatti duutu kan himu namoonni hedduu ittiin burjaajaa jirtan namoonni hedduun yuutuubar guddaa argeen jira yuutuubar guddaa kan dalaganii viidiyoo isiniif hammaxxansaa yoo akka carraa koopiraayitiin irratti fiduu baateef inni lammata miidhaa maalii jawaala keenya irraan gahaa maaliif hojjetame maali siyaasni kun hojjetameef appilikeeshinii kana warra chaayinaatti hojjetanii beeksisni kan chaayinaatti irra jira dabalataan yuutuubarrii warri montaayiz taatanii jirtanu kaleessa akeekkachiisa jabaa erganii jiran yuutuubarrii gama iimeeliitiin akeekkachiisni nurratti dhufee jira isin nurratti dhufee jira akeekkachiisni kun gama sana yoo eegallu warroottan siyaasa Yukureenii fi Raashiyaa deeggaranu meeshaa waraana jira gama kana deeggaranu gama kana warri yuutuubii irratti viidiyoo sana fe'an guutummaatti maallaqa dhaabee dhiifama miiseejii kana akkuma argaa jirtan na cinaatti kaleessa akeekkachiisa isa xumuraanti fakkaata seerri kun seera Google keessatti warri agartan jirtu seerri kun utuma jiraatuyyuu kaleessa miiseejii erganii jiran warroonni waraana Yukureenii fi Raashiyaa deeggaran ta'e namni kamiyyuu waa'ee waraana sana yuutuubii irratti fe'ataanaan guutummaatti montaayiz irraa ka'ee YouTube sani kasaaraa gala jechuudha maallaqa isaa buudhiimnaan kasaaraa YouTubeeni warri ifaajanii bakka maallaqaa keessan of eeggannoo guddaa godha waa Ukraine weeshaalee misaayila garaagaraa waan akkasii itti fayyadamuurraa of eegaa warroonni YouTube keessaniif soraatanii ishi dabalataan mee gama aappii kanallee baneen isin agarsiisaa miidhaan irraan ga'ullee an bilbila biraarrattiin banee isin agarsiisaa bilbila irratti email fayyadamu sodaadheetan jiraan banuun sodaadheetan bilbila kan biraatiin baneen isin agarsiisa bilbila waa inni irraan ga'u isin agarsiisa obboleewwan kiyyaa jalqabarratti mee viidiyoo kana waliin ilaallee aappicha buuseen isin agarsiisa waa inni bilbila isin godhullee irratti isin agarsiisa guutuu bal'ina kana waliin ilaallaa viidiyoo kana caqasaa ወጅኒን 53 ዓመት ለመሞት ይቀራል እንደተባለ አሳይቷቸው የመተግበሪያውን ሊንክ ለስራ ባልደረቦቹ ላከላቸው ስራቸውን አጠናቀው ሁሉም እየወጡ ነው ኩዊንም ሊፍት እየተጠቀመች ዴሬክ የላከላትን ሊንክ ተመልክታ ተጭና ዳውንሎድ ስታደርገው መተግበሪያው ለመሞት 2 ቀን ብቻ እንደቀራት ነገራት በቀጣዩ ቀን ለቀዶ ጥገና እየተዘጋጀ የነበረው ኢቫንን መጸዳጃ ቤት መሄድ ከፈለገ አሁን መሄድ እንዳለበት ኤሚ ስትነግረው መሄድ እንደማይፈልግ ነግሯት ስልኩን ይመለከታል የስልኩ አፕሊኬሽን መተግበሪያው ለመሞት 3 ደቂቃ እንደቀረው ይነግረዋል ኢቫንም ወደ ቀዶ ጥገናው ክፍል ከገባ በኋላ እንደሚሞት ስለተሰማው ቀዶ ጥገናውን ሸሽቶ ለመደበቅ ሲሞክር ከመተግበሪያው የተጠቃሚነት ስምምነቱን እንዳፈረሰ የሚገልጽ ማስጠንቀቂያ ይደርሰዋል ስልኩን ወደ ኪሱ ከቶ ሲራመድ ፊት ለፊቱ ባለው መስታወት ከኋላው ጥቁር ልብስ የለበሰ ሰው ቆሞ ሲመለከት ማንነቱን ለማየት ዞር ሲል ማንንም የለም በድጋሚ መስታወቱን ሲያየው አሁንም ጥቁር ለባሹን ከኋላው ስላየው ወደ ኋላው ሲዞር ግን ማንንም ስላልነበረ በድጋሚ ወደ መስታወቱ ሲዞር መስታወቱ ስብርብር በማለቱ ተቆለፈበት የሆነ መውጫ ካለ በስልኩ መብራት ያበራ ለማየት ቢሞክርም ሟቿ ፍቅረኛውን የምትመስል አስፈሪ ሴት ወደ እርሱ ስትመጣ ይመለከታል isin agarsiisa yoo koopiraayitiin irratti fiduu baate nan soraadhalle koopiraayitiin irratti fide warra yuutuubar irratti hojjete yoo koopiraayitiin irratti fide hafee jira jechuudha kanaafuu waan jarri haasaan agartanii jirtanii zimmeetum warra yuutuubar hojjetan zimmeetum warra hojjetan malee aappiin umrii kee guyyaa du'a keetii si himu kan waan darbellee namoonni tokko yaadachuu mara ni yaadata ni yaada garuu waan dhufu kan beeku waaqa qofa ku warra fatwaa yookiin sheekolee yoo gaafanne kun numa kafarsiisa namoonni hedduun daafaa jiran dhugaadha aappii kana bantee gitaatooti guyyaa shan jee namni keenya irrifata akka malee karrifatu jira hinjiru karrifatu jira jechuudha waggaa mana TikTok irratti waggaa kan mana nahafe
Aappii kuni nama miliyoona 10 buufate Pilaastooraa jala haga ammaatti namoota miliyoona 10 buufate amma saffisaan deemaa jira namoonni hedduun buufataa jiran maaliif umurii ofii guyyaa du'a ofii ilaaluu dheneeti guyyaa du'a ofii rabbi beeka malee aappii beeka guyyaa du'a keetii rabbi beeka malee aappii beeka kuni akka yaada kiyyaatti kufrii nama kafarsiisallee kun garuu sheekni waan kana irraan dubbatan jedhee yaada deddeemaa jira iccimaa jira dubbiin kun isa gara dhuma viidiyoo samma dhuma isaa gara booda isiniin maxxansa kanaafuu obboleewwan kiyya aappii akkam kijibaa fi aappii chaayinaa maxxansanidha aappiin kuni chaayinaatu maxxansanii beeksisa jiraate irra jira kan chaayinaatti irra jira beeksisni kuni kanaafuu aappiin akkanaa kun kijibaa lammatammoo aappii baneetan isin agarsiisame asuma cinaa kiyyatti ilaalame isini aappii kana yoon banee isin agarsiisu funduratti qabeetan isin agarsiisa filaashiin bilbila keenya tokkoffaa warri bantan argatanii jirtanii filaashii bilbila keenya maal akka godhu filaashii bilbila keenya eeyyama keenya malee baatirii bilbila keenya eeyyama keenya malee maaliif akka bobeessu hin beennu isatu bobeessa jechuudha aappii kana isin asuma cinaa kiyyatti ilaalame aappii kana baneen isin agarsiisa amma filaashiin bilbila kiyyaa kun cufaa jira miti aappii kana mee walumaan banna asuma cinaa kiyyatti ilaalaa isinii aappii kana akkasumatti waliin bannamee ilaala. Accept gooneetuma seennaa cinqii biraalleen qabu filaashii duddubbaa kana eeyyama koo malee bana. Eeyyama koo malee filaashii duddubbaa jechuudha filaashii as gubbaatti argattanu kana filaashii bilbilaa ifaa kana jechuudha eeyyama koo malee bana ofiin bana. Bilbila immoo bilbila sirkatti raasa aappiin kun aappii hamaa akkamii aappii nama saaxiluudhaaf hojjetamedha mee ilaala. ايوه طيب aappii kana akkuma argaa jirtanu aappiin kun filaashii duddubbaa of maamboo beessaa dabalataan immoo aappiin kun asirratti akkuma isin agartanu waggaa 13 si hafe jechuun hima garuu bilbila biraarratti buusee waggaa 21 si hafe ala kanarratti akeekadhaa buleeyyoon keenya burjaajayinaati fakkeenyaaf aappii asirratti akkuma argaa jirtanu kana ofiin bobeessa jechuudha miidhaa guddaa bilbila keenya raasaaru miidhaa guddaa irraan gahuudha inni dabalata asirratti akkuma argaa jirtanu waggaa 13 si hafe jedha asirratti fakkeenyaaf waggaa 13 jennu bilbila biraarratti immoo waggaa 21 jedha agartani kanaafuu obboleewwan kiyya maaliif waan akkanaatiin burjaajessan maaliif bilbila keenya miin amma isinumaa jedheen buuse amma aappii kana miidhaa inni bilbila koorraan gahu beekan aappii kana ofumaa jedheen buuse warri keessatti iimeeli fayyadamaatan of eeggadhaa waan akkanaarraa warri iimeeli fayyadamaatan of eeggadhaa sababni iimeeli haakii ta'u waan kanaa isinirraa himaa ture haakii kana qaxxata mee sababni inni filaashii kana fakkeenyaaf filaashii asirratti argaa jirtu kana harkaan bobeeffanna miti kana inni immoo ofumaan bana duddubatti waraabaa bobeessaa jira jechuudha. Li'annahu aappii kana bilbila kana jirtu hojjetee waan argallee gochuu danda'anii Google keessaallee waan argenne sagalee keenya akkaataa isaan sagalee keenya itti waraabaaran sagalee bilbilaa suuraa fi har'a eessa galle iimoo keessa waastaappii keessa yeroo meeqa galle yeroo meeqa baane maallaalle cufasaa waraabaa jirani akkaataa isin ofirraa hidhattanu isin agarsiisan jira. Cufaayo jechuudha. Kanaafuu aappiin kun amma rakkoo inni isin irraa hubattanu inni guddaan kijibni isaa bilbila lamarratti buusaa laala. Tokkorratti buusu tokkorratti bakka biraa waa Ibraahima asirratti waa Ibraahima. Inni guddaan isin eeggachuu qabdanu filaashii duddubbaa kana ofumaan baggi godha. Maal sawwaruu fi maal waraabuufi. Kana of eeggannaa guddaa qabdan gochuu qabdan. Appuma argitan ofirratti buuftanii warri kaanillee giroodha. Warri iimeeli fayyadamtanu giroo keessanii warri iimeeli fayyadamtanu waan akkanarraa of eeggadha. Waan argade buusanii ilaaluun booda iimeeli keenya deekuma tokkotti haaki godhanii kalaas ammoo kana yoo liinkii tuquu dhiibnellee tokkitti deekuma tokkotti haaki godhanii kanaafuu waan akkanarraa of eeggadhaa aappii kana buufadhaa isiniin jedhu warri buufachuu barbaadan argitaniitu maqaa aappii garuu buufatina aappiin rakkoon isaa kana rakkoo kana isinirraan gahaa of eeggannaa guddaa godhaa kanaafuu warri YouTube gaa warri siyaasaa jechuun siyaasa biraallee dhorkaadha siyaasni meeshaa garaagaraa dhorkaadha haa ta'u malee kan Yukureenii fi kan Raashiyaa dhorkamee jira montaayizii isinirraa ka'aa YouTubein zeeroo ta'a
maallaqa isaa bu'u dhibnaan zeeroo akkuma feesbuukaa irra iyyaa'u akkuma tiktookii irra iyyaa'udha. Kanaafuu of eeggannaa guddaa akka goonu asin isinii himuu barbaade warri miseejiin kun isinii hin dhufne tarii warra muntaazireef ta'u irratti dhufuu dhiisuu danda'a. Yuutuubii hundaa miti jechuudha tokko tokko darbee fi warri xiqqoo beekamedha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa isin jedha aappii kanaa buufattanii of eeggachuu wayyaa wama argitaniin burjaajanii asin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyya nagaannaa jiraadha galatoma yalla.